وان كان ستي مي وان كما قبضون قبض يجونا كما خيتي بابليك مرت اغرتي في دوما اغرتي مي دوما مرت مرتي مالي شيخ الروبي تو فانا ما قا بنتا قبول ما فانا مقد لا صدفا بيخيس ولنجرتني يو دغمت انا ما باسو بربادي ترياتي نما ميتي نمني اتمي تسن اسكدا قوتي سيدبسو فا لا فرانسي ارغو منامي وانا كسي عليها تركا دربتي ما ومن كبر في ميدا في ديمو اسرتي سنوجيتي تمر كسي تمر يا دبريدا اني شيخ الروبي guyyaa tokkoon waggaa bara dabre ani roobe zee duun deeme guyyaa tokkoon bara dabre teemboon tokko faa hojii deemne Alex Taayyeefaa jira mana nyaata nyaatuu wal agarree wal dubbisne kan inni isa ijaan arge kanatti bilbila isaan qabu Facebook follow walitti hin qabnu TikTok follow walitti hin qabnu kan ammoo rabbii fi namnis ni beeka anis ni beeka guyyaa tokko teekstii walii barreessine hin beeku natti bilbileen beekuun siin jee dhagee keezuma kanaa fiilmitii qabilaatiif walii bilbileen beeynu viidiyoo ma isaan namni natti ergeetiin arge sanirrattiin deebisaa san kanneefi silaasii bilbilee akka nama quba qabutti si gaafatee maal kayettu ta'e bara bu'aan bareedaadha waan san duraa osoo ta'e si galeeme waan jaameerratti osoo sheekaa roobee qofa ta'e nama tokko nama lama jetta dhaggeeffadhu xiqqaa guddaa isaaniitii miti maarree soolleetiin kan kaayiroo jiruun kan Yurooppii jiruun eenyutu irraa hafee dhimma kanarra kun hundi amma isaan murtiguuton maallaqa nyaate akkas ta'e hajaan kun hundi isaaniitu dhugumaan namicha maallaqa gaafatuuf nahaniiti namichi sun maa fuulli isaa mul'atini eenyu qopheeffate sheekaan roobee sun if duuba kaayee kaasosiise waraqaa jeesaniif clearly eenyu garsiiseeti waraqaa seeraa jechuudha akkana waraqaa liblib nama dura godhee namaan shawwaduudhaaf keessa dabree namni sheeka ofiin jiru amantii islaamaa qabu ka rabbiin sodaadha jiru ka waa'ee islaamummaa himu viidiyoo qaama qullaa keetiin qaba nama dhalaasi ergeeti viidiyoo saniin maal godha hatta haga sadarkaa kanatti kun hundinuu maallaquma sanii fi dhuguma sammuun teenyaa yaaddu la bakka kanatti ma eenyu cabsuu barbaadaniiti akkam godhuu barbaadaniiti maallaqaan deebisuu fi viidiyoon obboleeyyan kiyya kaasirra jirtan akka naa hubattan waliin barbaadu haga sadarkaa sanitti nama sheeka karabbiin sodaadha amantiidhaan barsiisee jiru agartee waa'ee islaamummaa haasa'u amantiin islaamaa waan akkanarraa fagoodha amantiin islaamaa laaqannarraa fagoodha digaleemi amantiin islaamaa tagabbaanii asirratti waa'ee jaartii fi haasaanii miti amantiin islaamaa namoota likiskisii ofiifuu sadaqaadhaan jaartii namni jala jiraachisuun bakka bu'amtuu miti naati isinii hima namni ofii waa'ee makiinaa ijaarratee kan naasirraa dubbata murtiguutoo jalqaba sheeka dogongora goote dabbal sheekaa roobee nama guddaa ka jette sheekaan roobee jalqabuma gaafa gara miidiyaa dhufu intala fuudhee dubrummaa irraa dhabee kiu jechuun amma ka gaggabuun amma ka uddu jaartii mee uddu jaartiitiin dhufe tokko lammata gaafa jaartii tabiraa itti fuudhanii waan nyaachisu dhabu dubartiin tiktookii cidhaatu na hiite meeshaa kanaan na hiite wallahi naa sossa'uu didee nama jee haasa'u namni kunii nama miidhaa kanarratti gartee na gargaara jaartii na jalatti mashruufa nama juu nama mana na jaaraa jee torbee dabre kana keessa sadaqa warra akka kiyyaa warra akka ijoollee abbaa muudaa baa namni ittiin bilbileen jiru jechuudha sadaqaadhaaf namni kunii ammallee mul'anni wanni inni deemuu fi murnootatu erge kun nama guddaa osoo hin taane nama salphataadha jaama jechuudha. Fanta naa kafaltan malee jechuudha walii dubbii fantaa san. Okay. Hadiir martuudha. Hadiir martuudha. Osoo dhimma hadiiritti si dhufa eenyutu qeete ka ilmoo isaatiin ilmoo mucaa keenyaatti jedhamaa gaafa ture ni dagattanii yaadataan hadiir namatti ergeetii haga sadarkaa sanitti jibbeensi sun deeme meenuma ilaala. Kanaafin bar najisni isaanii xahaaraa maraataan isaanii fayyaadha wallaalaan isaanii beekaa kanama bakka biraa garuu fayyaa fi sooressilleen agartee mi yoo yaada isaan fedhanii hin deemne arani beene isaan beene tutan kaaqalle guuta kadee qalamanaa kadhaame sheeka roobe amma ta laal sheeka roobeen jettan kun kan murtii guutoo qofa seeraan gaafatamoo osoo hin ta'in maqaballeesii intala sanatti of akka shari'aa islaamatti illee seera cabsee inni akka gartee oromootti illee seeraa fi heera oromoo cabsee gaafatamuu qabatame iyyoodha faantaa qiyya dhuydee adubrummaan qabne ji'as gubbaa doodeesse maqaballeesii intala oromoo irratti godhe san si galtee maqaballeesiidha sunu sanillee gaafatamuu qabas seeraan gaafatamuu qaba gaallichi baalageen inni nama sheeka jedhamu kun maqaan kun irraa mulqamuu qaba tokko farratti irraa mulquun
tun dandeettee nyaanulisa irraa mulqina jira raboota ishee kan jaabonni dandeessa malee. Ani waan bareeda. Inni biraa yaada dabalataa kunne nama jaartii isaa mashruufa kanneen jaartii isaa Sheekaa Roobee viidiyoo irraa waraabetu jira. Zabanni miidiyaa badee jira. Abiyyo kiyya. Yaa abiyyo kiyya waan takkitti qofaan gabbisee Muniiraa fa'aa caalaa kan rabarraa fa'aa sinee kan abbaa qubee fa'aa dhiifama. Sunutti nama gurguddaadha. Jaran amma kana la. Amma bar wanni amma waan murti guutoo waan Roobee waan minaaminiitii miti. Tootaal paabliikii miidiyaa kana hundi walumaan argaa irraa. Laal. Waa hedduu dubbachuu illee namatti illee tolullee garuu dubbachuun dirqama beeyta. Mandarri kun walumaa galatti Wallaggaa siyaasaa waraanaa ba'anii Shawaa jecha waraanaa ba'anii Walla wajjin dhiigoo dhangalaasanii Jimmaa wajjin egaa biyyi naannoo dhufe waggaa 7 fayyaan qabanii maqaa bareentumaatiin gaaddisni tokkittiin ture miidiyaa kana gubbaa fi lafarraas Harargee ture. Isa kana sun hundi ni beektan. Diyaaspooraa haa ta'u, feemasii haa ta'u, giiftarii haa ta'u maqaa bareentumaatiin hanga alaabaan tolfamutti kaayiroo irraa sirriitti yaadadha. Hangaaf sanarratti hojjechaa turre waan takkitti kanaa ture laalama walumaa galatti akkuma murtiin kaase marataan isaanii fayyaadha wallaalaan isaanii beekaadha du'aan isaanii jiraataadha. Garuu nama bakka biraa tokko lukoo butanii ni yaadata yoo ta'e agendaa Khadiir Martuu ammaan kanaa qofa yaadina. Dhimmi Khadiir Martuu ammaan duraas turee jira jara kan harka hin dagatina tokko. Dhimmummaan Nasraa Gursum jara kan harka turee jira. Amma wanni guddaan maali? Akki bara dheengaddaa baranan jiru. Akka isin beeytan san barree jirraa galatooma nu barsiiftan. Rabbii gaditti galatooma. Maal nu barsiiftan ni beeytanii? Marataa fayyaa godhu, du'aa jiraataa godhu, wallaalaa beekaa godhu akkanaa san nu barsiiftan duraan akkanan beeynu. Walumaa galatti yaa isinirraa barree wallaahi rabbitti saqaadha. Isinirraa barree wallaahi barsiiftan. Oromoo guutuullee barsiiftan baay'ee. Yaa miidiyaa kanarratti waa hedduu barsiiftanii isin nu biratti warra galataati. Amma dura namni keenya Oromummaadha jeeti haqa jeeti ani mataan kiyya gaafa isin Nasraa Gursum saltan isin wajjin salaa ture dogoggora kiyya sanu biksheem anaa qaane garuu isin ammoo waan gootaniif qabdan ani immoo maqaa Oromummaa takka maqaa haqaatiin isin hojii godhaa ture. Dhimmuma Khadiir Martuu kan ammaan dura waggaa meeqaas gubbaa ture gaafa isin harree fi saree gootan san irra guddaa nama keenyaatti hirmaataa ture. Baay'ee osuma dubbannu agandaan Khadiir kanummaan kalee kunuu namoota keenya tokko hirmaa keessa qaba. Hangammaatti summiin sun hin banne jechuudha. Naamana saatii kanaan booda marataa haa ta'u jallaa haa ta'u gowwaa haa ta'u namni isinii wajjin nama saati duulu hin jiru. Sannaa qabatan. Amma rakkoon guddoo wanni ta'e wanni rakkoo guddoo ta'e namni keenya hoggaa ijoolleen isaanii akkanatti olii gadi hin adeemtee waan barbaadde jettu ijoolleen teenya dubbannaanii ganda jala dhiyeessee jaan malee hangandaan jala dhiyeessee hin qabu yeroo ifii geetiin ajandaa sooshaal miidiyaa itti kanneeti waan biraa isaan dagachisanii beekanii. Waan barbaade kara barbaadetti isaan oofa. Sababii isaan kana ganda jala dhiyeessee naan jaaniif tabiraa namichi bal'aa roobee moo jaldeessa roobee jettan kuni waa'ee jimarraa waan inni jee haaseenii haasatan amma dura. Namni hundi viidiyoo jireessinii fiduu danda'a. Gaafa san gandummaa fi miti hayyee gaafa murtii guutos gandummaa fi miti inni kaasee hayyee gaafa Khadiir Martuudha waan inni jee haaseenii haasatan Khadiir irratti lambaa of godheen si bira dabree jeen gaafa kana hunda godhu inni gandummaa fi miti inni teenya immoo gandummaadha. Sigaleemi. Injuru mudii sun kufee jira siwwan. Mudii sun kufee jira. Mudii sun gabaabumatti kufee jira. Isin amma wanni guddaan nama arsumaa inni tokkummaadha. Bilisummaa arsiin keessa hin jirre jechuudha. Gandummaa isaanirraa barreetii isaan caalaa barree amma. Sigalee dhagee amma biyyoo walumaa galatti dhimmi murtii guutuutii fi dhimmi Sheekaa Roobee abbaan wal dhabe abbaan wal miidhe jiraannaan haayini namaa haa awwaalamu hin jennu inni immoo heeraa fi seeraa fi sirna qabeessaan akka jirutti haa xumuramu. Garuu akka ammaa sirra deemaa jiruu fi akka Sheekaa Roobee faan godhaa jiran tokko akka gandaatti lammaffaan guuza sadaffaan maqaballeessidha kun duula maqaballeessi booda lubbuu ajjeessuudha. Isa kanarratti nu wajjin maal diddanii asirra maal gargaaru diddaniidha. Dabbaan nuti makiinaa gaafannaa dhaggeeffadhu dabbaan wanni isaan Sheekaa Roobee nutti erganii ajandaa murtii guutuu kana buusaniif isin hin beektan. Akkanaa galatti nuti gaafii makiinaa san isaan gaafannaan guyyaa sadi guutuu Ameerikaa keessa walgahii arsiin teessee miiliina takka mucaa sadi guurte. Nuti san irra dhaqqabnaani akka ajandaa sun gartee ajandaa san bulog godhuudhaaf ajandaa murtii guutuu gaffidanii asitti dalagaa nuu baasan.
nuti kana lachuunu ni dhoyna. Tamakiinillee gaafachuun oolu tajaartii sheekaroo gaafachuun oolu tamurtii guutoo seeraa fi heeraanis Jara gaafachuun keenya oolu. ajandaa arsiitti kan nuu baase nama keenyatu jira naatu keessan si barreessa murtii guutuu nama ajandaa kana yoo ajandaa makiinaa kana jijjiiruudhaaf eenyu yoo dhoyne nu malaa jedhanii nama gaafatanii murtii guutuutti sheekaa roobee qajeelche namuma keenya ijoollee Harargeeti keessaniin isinii maxxansa waan inni quba qabuutu jira. Arsiin ajandaa nama kan nuun beektu jara keenya. Arsiin ajandaa sii kan nuu miti ofii bu'a kuma jirti. Itti fufa. Fudhadhaa kan rabarraa abbaa. Ajandaa makiinaatu jalqaba kan ta'an yaabdaa jirti. Murtii guutuu kaa islaama. Murtii guutuun ganda namaa hin qabu. Dhaggeeffadhaa. Gandan maqaa yaamee ani itti dubbadde hin qabu. Ganda hoggaa jennee uummanni lafarra jiru kan nagayaan jiraatu kan onlaayinii irra hin jirre kan tiktook fi feesbuuk irra hin jirre nagayaan jiraachaa jira. Gandi nama kamuu baalagee fi baalagee maqaa sheekaa qabdu tatu kaan irraa ajooytu ta'u onlaayinii kan irraa afaan bantu gartee mi? Maraataan agartee tokko kabiraa kan maqaa sheekaa qabu itti dabalameeti kaabaa jala dannasu tokko agartanii mi? Wannumti Itoophiyaa jiru keessa jirtu guutuun ilmaan arsiitii jee viidiyoo tokkaan argine ganama kana. Shariika kullee tu So, Nin beeka hoteela naa feeree fuula nyaachise kana gabara. dhaggeeffadha. Maalii fi hoggaa keenyaa taate yoo akkana teenyee dubbanne gandummaadha. Ani gandaan maqaa mishin godhee irraa dubbadde hin qabu. Kaayyoo akkasiitti illee hin qabu. Ammoo waa'ee Harargeedhaa dubbachuu kiyya. Wanni nan dubbadde Harargeeni waanuma oromummaa namummaa fi agartee hawaasummaa keessatti nama isiidhaan qixxaaf hin qabdu. Ummata bineensa waraabessa namni gartee manatti jalaa galu halkan waraabessa wajjin magaalaa keessa jiraatudha. Yoo jaalalaa. Harargeen jaalalaa ummata jaalalaa jechuun immoo jibba hin beekan jechuu miti. Jibbas jaalalas ni beekti saree miti Harargeen ummata. Ummata jechuun anumaaf siitu kanarraa eegala.